Gabaasni haaraan dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International baase humnoonni Itoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeeffame keessatti dubartootaa fi durboota dhibbaan lakkaawwaman irratti humnaan gudeeddidhaa fi miidhalee biraa geessiseera jedha. Gabaasa Sindii Spaang qindeessite Bafiqaaduu Muradaatu dhiheessa. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu gabaasni Amnesty International haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an haasofsiiseera. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedaman himatanidha. Fissaha Taklee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty International akkana jedha. Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the Miidhamtoonni yemmuu loltootaan gudeedamanu sa'aatii 24 fi torbanootaa fi hidhamanii turan. Adeemsa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan. Jechoota gosa salphisanu irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa. Jedha Fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a Sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan Amaaraa dubbatanu miidhaa irraan gahan Amnestytti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan Amnestytti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodhaa jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty International irraa. The ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women. Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62ti. Dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namoottan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adootii Akweewii. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatan akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan hokkora saalaa irra gahe gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnesty ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirga irraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru. We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia. Biyyottanii fi hooggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha. Jedhan Jen Psaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyooniitti lakkaawamanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisanu yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif
lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni Sindii Sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera. Lixaa aanaa Siraarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman beelaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni VOA dubbisee himaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 400,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota beela saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaatee akka jiru dubbate. Gabaasa bal'aa Tsahaay Daamxoo jalqaba torban kanaarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroof Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheeratee beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a Guraandhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran. Deebiitti bonni hin fagaatee roobni roobuu didee taan bisaanitti hin fixanii bisaan karaan jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu ka jiru illee ka du'e illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhee roobni roobuun didee sanyii facaafatan kan filaayowwan argatu malanillee jalaa badee kanni irraa kaka'ee jedhee namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee jira ka du'aarullee jira ka du'uuf itti dhiyaateerullee jira akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaatti. Kaaga ammaa waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira ka namni baay'eetu jira namni ammaa sana kabana jira kuunillee garuma harkaa gara afaaniiti namni kadhadhabee haga ammaa kadhataarullee ka gabaa keessatti ka qara kadhaan beeni ka kadhataarullee baay'eetu jira uummanni baay'ee gararramaa. Roobni asiin dura yakkaatiitii irraa qabee roobaa yakkaatiitii maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiitii yakkaatiitii facaafatan irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin bade sila yakkaatiitii maggaabiitii ture ka'a sila biyyanatti facaafatan haga ammaa roobeen jiru. Akka obbo Garrinaan jedhanitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu. Irri guddaan amma namni beelaa fi ka irra dhumaa roobeelli akkasii bisaan hin jiru. Bisaan haga ammaa jaarkaanii tokkotti birri 30 birri 40 bisaadhani akkuma gannaa kanatti. Isa kiiloomeetirii haga 70 Shaashamannee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratanii wala gaariitii tokko naggaadhee Lassaasaa fi Amboo'aasan gara biraa gaariin dhufaatti gurgurata warri Gillasabii. Aanaa Shaallaa bisaan tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa Shaallaa beekamtuu miree maddi bahee haga ammaa bisaan dhugan hin jiru. Waradaa 3 waradaa 4 keessa karaatiin dura waa dhufaa ture waggaa 3 4 amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraatii bitataa turan akkuma Lassaasaa. Bisaan achii illee qoqqoratanii lafa garii amma babbaasuu jammaranii maashinii dhabnee hojiirra oolle jedhanii haga ammaa silaa mokoraa jiranii bakka bakkatti baasaniiti maashiniin alaallee nuungallee wanti isinii jechuun hin jiru jedhanii akkasii jira amma yaalaa jiranii akka haga ammaatitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru. Rakkoolee beela walii wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru. Maqaan koo Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa Shaallaa fi Siraaroo Shaashamannee Arsii Nageellee fi cinaa isaa Wondoof hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Guraandhalaa hin gahaan ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobni roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa beelaa fi saaxilameetii jira jechaadha. Kana koree teeknikaa fi taaksifoorsitiitiin ilaallee koree teeknikaa godina irraa gadi bobbaasne hambaasnee jirra. Xiinxala geggeeffameen naannoo nama 420 ol ta'uudha. Daataan kun garuu aanota achii asiin ammatiin jiran fakkeenya akka Adaabbaa fa'aa naannoo Laajjoo bakka jedhamutti wanni kana wal fakkaatu uumamee jira. Kana koree keenyaan ganaa laallee Oromiyaa kan beeksisnu akkuma jiru ta'ee daataan amma himu kun aanota amma duratti maqaa isaanii tuttuqe kanneen jechaadha. Yeroo ammaatti jiraattonni 1,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasiin eeraniiru. Deeggarsa hojii wal qabatee qabna adda addaa deeggarsa godheera rakkoo kana Oromiyaa Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa gabaasa goonee isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baate deebii atattamaaf kennanii jiran. Naannoo gargaarama
9,915 deebiin arganiiranii hanga ammaa hojittis seenamee jira. Fakkeenyaaf boqqolloo fi qamadii 10,378.75 hawaasa biraa akka ga'u taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggantoota bara godinaa waa'ee mana kuusaatii qabu boqqolloo fi nyaata hanqina daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjetaa mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiitti murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiru birri walitti qabuun fakkeenya hooggansi godinaa tokko qarshii 2,000 ol ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa kafalaa kan jiru. Qajeelcha poolisii godinaa akkaatuma kanaan boqqolloo 100 fi qamadii 25 bitee dinnicha ijaarsa uummata kanaaf kan raabsee ta'uu isaatiidha. Kana biratti ammoo abbootiin qabeenyaas naannoo boqqolloo 1,151 kan biraa fandii of eeggannoo uummanni yeroo rakkootaa ittiin akka of gargaaru baasii walitti buufatudha. Aanota kana sadiin irraa qarshii 720 aanaa sadan kanarraa qoreentaa tolti taa'ee ogeessee uummata kana gargaaruudhaaf baqaruudhaaf deemamaa kan jiruuf. Rakkoo guddaan aanaa shaallaa bishaan jechuudhaanis rakkoo bishaan waliin walqabatee haala jiraattonni aanaa shaallaa keessa jiran obbo Yaasiin akkanaan ibsanii. Maqaan koo Yaasiin Garduu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsiiti. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi Siraaroo Shaashamannee Arsii Nageellee fi Cinaa isaa Wondoof hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Gurraadhalaa Dindaa'aa ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobni roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa beelaa ta'uu saaxilamee jira jechaadha. Komishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa gama isaatiin sababa beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru. Gabaasni akkas jedhus nan qaqqabnee jedhee jira. Garuu godina Arsii Lixaatti aanolee muraasa keessatti beelli mudatee deeggarsi taasifamaafii jira jedhan komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa. Naannoo federaalaattis akka naannoottis uummata naannicha jiruunis gargaarsi barbaachisaa ta'uu godhamaa jira. Ammaatti odeeffannaa jiruun rakkoo hubaatii beelaa miidhaa lubbuu geesse hagammaan odeeffannaa hin qabnu. Hordoffii walirraan cinnis taasisaa jirra. Naannoo sanatti rakkoon uumamee miidhaan agas ga'u dhaqqabee jedhamee wanni nu ga'e hin jiru. Polis dhaabnee torbiidhaan haala jiru irratti qorannaa barbaachisaa jiru taasifamaa jira. Kanaaf haala kanaan miidhaa jirus ofitti fudhannee akka naannoottis rakkoolee naannoo sanatti mul'atu humnaa ol ta'e akka deemuu hin dandeenye hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jira. Akka komishinar Abaadir jedhanitti hanga ammaatti sababa beelaatiin namoonni aanaalee kanneen keessaa buqqa'anii bakka biraa deeman hin jirani. Beelli amma mudate to'annoo keenyaa ol miti. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaafii jira jiraattota beelaaniif jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo bishaan dhabuu walii walqabatee jiraattonni aanaa shaallaa kaasan irratti waajjira bishaanii godina Arsii Lixaa fi akkasumas biiroo bishaan Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne yeroo ittaanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiibbaan adda addaan irratti mul'atu diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraa jedhan ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan. Keessumattuu walitti bu'iinsi dhiheenya kaaba biyyattii keessatti mul'ate guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu dubbatan. Dhimma kanarratti aadde Ababaa Taammanee dubbii himtuun ministeera daldala Itoophiyaa qaala'iinsa gatii biyyaalessaa amma dabalaa jiru kanaaf sababa adda addaa ibsanii mootummaanis kana furuudhaaf dhawaatanitti deematii jira jedhanii galmoo daawit dabalata qaba. Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbee agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'iinsi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'iinsi jireenyaa dhibbeentaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'iinsa jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa dhibbeentaa 28.7 ol dabalee argamuu isaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa dhibbeentaa 19 ji'a tokko keessattis qaala'iinsi jireenyaa kun persentii 7 ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'iinsa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Aadde Ababaa Taammanee Direektara dhimmoota odeeffannoo Ministeera Daldalaa fi Industirii Itoophiyaati.
ለዋጋ ንረትና ለኑሮ ውድነት መነሻ ናቸው የተባሉ በጥናት የለየናቸው መንስኤዎች አሉ። akkas jettee adda babaan qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishni fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabatee gatiin wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabala jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishii aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'uu fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'iinsa gatii fi jireenyaa amma akka biyyatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'iinsi jireenyaa kana keessatti shoraka taphate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda babaan kunis kanuma keessatti kan hammatamuudha jetti. ያው ለዛም ነው እኮ እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩም የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱን እንደ መነሻነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው። akkas jechuun dabalataan dubbatti haalli siyaasaa jijjiiramarra jiraachuun rakkoon kun biirokraasii keessatti qindaa'ummaan hojiin furamuu dhabuun rakkoo tokkodha. Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'iinsa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeera Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota 3 darban dinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed yeroos dinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9%, bara darbe kan ammoo 6%, ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus dinagdee waliigalaa haala gaariirra jira jechaan himanii turan. Bara baranaa kana wanti dinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee dinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala dinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himani tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa lubbuun qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasaa jechuun qeeqaman dubbatu. Kana malees qaala'iinsi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraatii jedhu lolli kun. Qaala'iinsa jechuun oomishti yoo dhabame yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishame gadi xiqqaatee sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma wanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti. Oomishti xiqqaateera. Maaliif akka xiqqaate isitti meera duraanii? Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera. Yookaan adeemee achi jira. Yookaan leenjiidhaaf waan galee jira. Dargaggoonni kumatamaan lakkaa'amu. Kun hundumtuu sa'aatiidhaan. Guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishti xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'iinsaatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e akkuma oomishti biyyaa xiqqaate biyya alaatiyyis galchanii immoo gabaatti dhiyeessuu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaaf zayita ammateetu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru eegan jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u.
boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana amma mana yoo dabale torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan irraatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu silasoo biyya alaatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kan uume waraanicha calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu noormaalii qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha. Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kana hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhatee dafee sirreessuu qabaa jedhu. Dr. Ayyalan dabalni warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagasi jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufuu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu. በእኛ በኩል እንግዲህ ለማረጋጋት እየተሞከረ ነው ያለው። ለምሳሌ akkas jetti Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72,000 oliif of eeggannoo kennee jirra. Dhaabbilee daldalaa 46,000 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. 1,000 ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miliyoona 95 olitti gurguramee mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawaataan itti adeemaa jirra jetti yeroo dubbattu. Ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa dhibbeentaa 13 yoo jedhu guddinni dinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaas gara dhibbeentaa 2tti gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii kaa'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni dinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa. Qophii har'aa xumuruudhaan dura sagantaa tokko qofatu nu hafa. Ammas nu wajjin turaan affeerra kiyya. Dooktar Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniitii fi ijoolleeti. Kitaaba mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru. Naakoor Malkaatu Dooktar Abarraa wajjiniin waa'ee kitaaba isaaniitii fi fayyaa ijoollee irratti xiyyeeffachuudhaan turtii godhee gara sinsin dabarsa. Dooktar Abarraa Olaanii jedhamu kitaaba kana barreessanii xumuruuf yeroo baatii 6 hanga waggaa 1 isaaniitti fudhachuu dubbatan. Dooktar Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu. Kan kanaaf nama kakaase tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaatan. Waa'ee maatii, waa'ee daa'imman maatiin tokko waa'ee daa'imman barbaada yeroo hedduu wal fakkaatan. Kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Fayyaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota bu'uura ta'an irratti beekumsaa fi hubannoo wal fakkaataa ta'anii fi ga'aa kan akka taasisuuf. Beekumsa wal fakkaataa ta'an kitaabaa hin taasisuun immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biraatti beeksisuun barbaachisaadha jechuudha. Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umuriin isaa ijoollummaa dhaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti eeramanii jiranii qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kami. Mata-dureen adda addaa kun maatii adda addaa biratti barbaachisummaa adda addaa qabu. Maatiin mata-duree tokko sirriitti barbaadan jiru. Maaliif dhimmi sun waan isaan ilaallatuuf maatiin immoo dhimmi sun baay'ee isaan ilaalanii jiru. Fakkeenyaaf maatiin kanaan dura daa'ima qaban tokko daa'imman ijoollummaa isaaniitti ji'a tokko sa'a meeqa akka rafan akkamiin akka raffisuu qaban kadhatanii hanga sa'aatii meeqaatti akka bobbaa baasuu qaban akka fincaa'uu qaban halluun daa'immanii yoo bifa keelloo ta'e maal akka gochuu qaban halluma kanayyuu bifa keelloo ta'uu kana yoo adda baasuu dandeetti wal jaali. Wantoota kana irratti garaagarummaa qaba hawaasni akkasumas immoo dhibeewwan sasalphaa ta'an kanneen manatti yaalamuu danda'an daa'imni isaanii irratti yoo mul'ate wanta gochuu qaban kan beekan jiru kanuma hin beekne jiru. Fakkeenyaaf daa'imni tokko bulgaafas taanaan ammaan bulgaafas taanaan maal akka gochuu qaban kan beekan jiru kan hin beekne jiru. So qabiyyeen kutaa kitaaba sanaa maatii biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a haala beekumsa maatii biratti. Dabalataan immoo otoo maatiin tokko akka salphaatti ilaalanii erga sarqaa isin dhaga'ee booda
kan adda ba'an jiru. Walitti yaaduu danda'an achumatti akka yaalan innoo kan kallattii agarsiisudha. Dhibeewwan immoo dursanii adda baasanii gara mana yaalaa geessan kan agarsiisu jira. Akkasumas immoo namoonni maatii reefu godhatan namoonni gara fuulduraatti daa'imman godhachuu yaadan amaloota umurii daa'immanii keessatti dhufan amaloota adda addaa fi haala guddisa daa'immanii irratti hubannoo waliin akka isaan qabaatan kan kallattii agarsiisudha. Dhibeen daa'imman yeroo baay'ee ittiin gara hospitaala keessanii bakka isin jirtanii dhufanii maali? Maatiin maal gochuu qaba? Akkamiin eeggannoo gochuu qaba? Asirratti maal jettu dooktar? Dhibeen akkanaa kun akkuma addunyaatti dhibee baay'ee bal'aadha. Walii galatti akka dhibee balaa akka isaatti yaadamu warri kun bishaan adda addaa keessa bishaan qotamee bishaan mana keessa immoo meeshaa guddaa keessa seenuu ukkaamamuu jechuun tasa wantoonni gara ujummoo qilleensaa seenuu kufaatii abiddaan wayii bulluqa adda addaan gubachuu balaa konkolaataa adda addaa qorichoota adda addaa summii mana keessa jiran fakkeenyaaf wanta akka qorichaa wantoota jiran qorichaa namaan jiran dawaa adda addaa mana yaalaatti kenname ijoolleen akkuma waan nyaatamutti fuutee afaan keewwatu wantoonni kun akkuma maqaan isaa ibsu balaadha garuu balaawwan kana maatiin daa'immaniif kunuunsa gaarii kennan wantoota aboo ergocha hambisuu hin danda'amanidha. Daa'imman waggaa tokko gadii kan lubbuu dhabsiisu dhibeewwan daa'imman uumamaan qabaniin dabalata ukkaamamuun tokko haala rashiitiin daa'imman amma waggaa tokkotti fakkeenyaaf garaadhaan rafuu hin qaban dugdaan malee daa'imman waliin siree tokko rafuu akkasumas immoo uffata adda addaa daa'imman baay'isanii rakkisu dabalataanis immoo daa'imman waggaa 5 gadii wantoota iji isaanii nyaataman wantoota akka baaqelaa boqqolloo atara wantoota akka karameellaa wantoota akkasii daa'imman waggaa 5 gadii hin eeyyamamu daa'imman tasa osoo asii achi fiiganii nyaatu osoo taphatanii nyaatu osoo deessanii nyaatu yeroo kan ammoo wantoonni tasa ujummoo qilleensaa ta'uu keessatti fayyaa daa'immanii keessatti immoo dhibee dhibee tokko hambisuudha. Daa'imman kunuunsa barbaadan keessaa tokko immoo eegumsa. Haala gabaabaa ta'een kitaaba kana keessa amma ta'e biyya maatii kan akka hin bana jedhee akka yaadutti dhufee kaa'eera. Barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruu ogeessota fayyaa biroo 2 waliin kitaaba kana gulaaluu isaa bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeeyyis faayidaa bu'uurri fayyaa daa'immanii barreeffamuun hawaasaaf ni qabaata jedhu kunootti. Kitaabni Dooktar Abirraa Olaanii bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu kun kitaaba baay'ee hawaasaaf bu'a qabeessadha. Kitaaba kana yoo bitan baay'ee bu'aa buusuu danda'a. Sababni isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan ministeerumni fayyaa biyya keenyaa kan inni irratti hojjechuu